Ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwork nageenyi keenya warra bakka jirtan cufatti isna gahu jecha har'a immoo dhimmoota diinagdeedhaan wal qabatan gara kaampaanii tokko imaluudhaan waa'ee diinagdee irraa kan haasofnuu fi keessayyuu dhimma kaampaanii kanaa irratti kaampaaniin kun kaayyoo fi akeeka akkamii qabatee maal irratti hojjechaa jira kan jedhu aangawoota olaanoo kaampaanichaa waliin turtii kan goonuu fi kaampaanii kana keessatti maaltu hojjetamaa jira karoorri isaa gara fuulduraa maali kan jedhu bal'inaan aangawoota kana waliin kan ilaallu ta'a hojiileewwan akkamii qabatee jira hawaasa akkamittiin hammachaa jira diinagdee dargaggootaatiif diinagdee hawaasa kana akkamittiin babal'isaa jira kan jedhu Africa Holding Group waliin turtii kan goonu ta'a Africa Holding Group akkuma maqaa isaa kaampaanii guddaadha African Holding Group kaampaanii uummata Oromoo yookiin biyya Itoophiyaa bira darbee rakkoo diinagdee Afrikaa furuudhaaf hojjechaa akka jiru karaalee adda addaatiin odeeffannee isaa waliin har'a turtii gochuudhaaf gara biiroo isaaniitti imallee jirra. Africa Holding Group maal irratti hojjechaa jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a haga xumura qophii keenyatti nu duukaa bu'aa. Egaa har'as ka argamnu African Holding Group biiroo isaaniitti biiroo isaaniittis keessummaa jabaa tokko affeerradheetiin jira keessummaan Africa Holding Group biiroo isaaniitti kaadhimadhe kunis yaada irraa kaasanii kaampaanii kana gadhaabuu keessatti gahee guddaa kan qabanii fi pirezidaantii boordichaa illee kan ta'an keessummaa kanaan kan wal isin barsiisuu fi isaan waliin turtii xiqqoo taasisu ta'a. Keessummaan keenya kun maqaa isaanii osoo kaasin Oromoo biratti nama waan hundaan beekamaa keessattuu Oromoon arjaadhaan kan isaan beeku san bira darbuudhaan sooretti illee jedhaniiti Oromoon kan waamu hawaasichaafis dhuguma haadha arjaati keessummaan kiyya har'a. Gara isaaniitti yeroon isin dabarsu keessummaan keenya Africa Holding Group biiroo isaaniitti dhimma dhaabbatichaatiin wal qabatee irraa haasa'uudhaaf affeerradhe kabajamtuu aadde Saaraa Hasan Adam walitti qabduu boorditii fi pirezidaantii dhaabbata Africa Holding Group dhaabbata diinagdee guddaa sabaati fi akka Afrikaatitti dhaabbata sochii guddaa jiru kanaatti karaa isaaniitiin isin dabarsa. Baga nagaan dhuftanii yeroo keessan irraa fudhattanii affeera keenya kabajanii biirootti waan nu eegdaniif ulfaadha. Galatoomaatillee. Hawaasni keenya isin irraa dhagahuu barbaada. Maquma keessanii fi gahee hojii keessan anillee kaaseen jira irra deebitanii osoo ibsitanii fi nutti tola. Ulfaadhu. Maqaan kiyya Saaraa Hasan Adamiin jedhama. Pirezidaantii boordii African Holdingiiti. African Holding Group hoggoota lamaaf walakkeessa kana as dhaabbatee dhaabbata tattaaffii guddaa gochaa jirudha. Mee mul'atuma Africa Holding irraa gabaabsinee yookaan African Holding Group mul'ata maalii qabateeti kan inni hundaa'e? Mul'anni African Holdingidha baay'eedha. Wanna kana jennee haasawaan fixnuu dandeenyu miti. Maaliif jennaani bara dheeraadhaaf hawaasni keenya diinagdeedhaan ala taheeti jiraate. Kanumaafuu xiiqii saniin kan uumamedha. Xiiqiin kun maali? Warraaqsa diinagdeeti. Warraaqsa diinagdeeti. Hawaasni tokko eega ani bilisoomee jira jedhee yaade booda wanni itti aanu bilisoomuu isaa maaliin beeka? Diinagdee, abbaa qabeenyaa, abbaa biyyaa ta'uudhaani san mirkaneeffataa jechuudha. Kun nuti egaa akka Afrikaan Holdingiiti mirkanii kana dhugaa godhuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha. Hawaasa keenya walitti qabnee bahaa lixaan kaabaa kibbaan hawaasicha walitti qabnee abbaa kaampaanii kanaa akka ta'u. Sheer kaampaaniin hedduun akka baroota dabre keessatti beekamutti milkaa'inaan hin beekamani. Sheer kaampaanii yogguu jettu namoonni ekspiriyaansii yookiin ammoo wanta keessa dabree gadhee hedduutu jira. Tanumaafuu nuti immoo saniin adda taanee dhugumaan hawaasa kanaan hojjechuudhaaf qabeenya mataasaa akka qabaatu. Kaampaanii kana jalatti immoo kaampaaniilee hedduu uumuudhaan holdingii jechuun akka biyya alaatti barametti akka corporate kaampaaniitti if jalatti kaampaanii hedduu kan qabudha jechuudha. Tanumaafuu kaampaaniileen hundinuu gahee mataa isaanii, bulchaa mataa isaanii delegeet godhamee namuu hojii isaa hojjechuudhaan African Holding jalatti walitti qabamee holdingii wanni isa godhu isa jala kaampaanii hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan jalqabame Godoo Housing Real Estate kan hojii jalqabeedha. Manni barnootaa lamaatu baroota dabree lamaaf ijoollee keejii irraa jalqabnee bakka lamatti barsiisaa jirra jechuudha. Green Gold kan jedhamu.
Sanbira dabree immoo Koodeekoo reestooraantiin jedhamu kun ammayyooma kan ta'e reestooraantiin hojii jalqabee jira. Isa biraa gamoo sadaffaa irratti gamoo lammaffaa irratti nuti sadaffaa irra jirra amma lammaffaa irratti elektirooniks kaampaanii appliances yookiin ammoo wantoota elektirooniksii namoonni manatti itti fayyadamu gurguraa jirra jechuudha. Itti fufaa kanaafuu lafa baargamoo bal'aa bakka adda addaatii fudhachuudhaan akka kaampaanicha kana gargaaru saniin addattiis amma gamoo jahaffaa irratti yogguu baatanii African Economic TV kan jiru sanbira dabree immoo training center lafa bakka leenjiidha. Leenjii hawaasa kanaaf dargaggeeyyiidhaaf bu'aa fidu waan ta'eef itti amannee kana hunda banaa jirra jechuudha. Wantoonni banamuudhaaf karaarra jiran baay'eedha, kan jalqaban baay'eedha, kan jalqabanii ammoo bu'aa fidu jiranillee jiru. Haala saniin hojjechaa jirra jechuudha. Hayyee yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wanti arginu dubartoonni kaampaaniiwwan gurguddaa hin hooggananii anaafis yeroo jalqabaatti kaampaaniiwwan biizinesaa guddaa kana hoogganaa kan jirtan sanbira darbuudhaan immoo kaampaaniin kun turtii waggaa lamaaf baatii muraasaa keessatti mul'ata isaa hedduu lafarratti dhugoomsiti kan inni jiru akka kaastanitti akka argaa turrettis. Mee chaalenjiileewwan kaampaanii kana keessatti isin argitan yookiin mudannooleewwan isin mudatan keessatti dubartii taatanii pirezidaantii kaampaanii kanaa taatanii yeroo hoogganaa turtanitti wantoonni isin mudate yoo jiraate. Dhugaadha ani akka hooggansaa kaampaaniitti as qofaa miti kan hin hojjedhu. Kaampaanii dhuunfaa mataa kiyyaattis qaba akkanumatti akka biyyaattis Athletics Federation Federaalaa Itoophiyaadha. Keessatti koree hojii raawwachiistuuti. Kaampaaniilee adda addaa irratti illee boordiidha. Baankii Raammisittis boordiidha. Boordiilee adda addaa keessaas ni jira jechuudha. Akka hooggansaatti wanni na mudate cimaan yoo jiraate Afrikaan Holding irratti. Maaliifii kan hawaasa yaada adda addaa qabutu walitti dhufa jechuudha. Ilaa har'aa namni keenya walitti dhufee milkaa'inaan hojjechuu waan hin bariniif jecha wanni haarayni tokko nama dhibdii jechuu asirrattiin arkee jechuudha. Exposurein hin jiru. Muuxannoon amma dura namni keenya walitti dhufee hojjechuu waan hin jirreef jecha namoota keenyaaf haaraya ni tahanii milkaa jennee yaaduurra hin milkaa'u yookiin ammoo ka jiru kana jiisuun salphaadha. Namni yeroo baay'ee akka uumaadhaan waan jaaruurra waan diigu maaliif diiguun salphaa waan ta'eef jechuudha. Ilmi namaa wanuma salphaadha irra filata. San keessatti wanni na mudate baay'eetu jira. Akka boordiitti illee isiin dubartiidha asirra taa'uun qabdu. Wantoota adda addaa ni jira miti wantoota amma yoo dubbannellee gartee xiqqoon ulfaatu amantaadhaan wal qabatee dubartii ta'uudhaan wal qabatee namoonni hojjetaniituma kanallee kaasan jiru kun garuu wallaalarraa waan ta'eef kun waan anallee hedduu na gartee rakku tokko miti. Irratti rakkachaa jiru ani. Maaliif isaanuma sanuu hammam takka beekumsarraa yookiin ammoo experience muuxannoorraa akka fagoo jiraniin arka. Wanni nuti as jirruuf hawaasa keenyaaf dalaynee waa barsiifnee waliin tabba bahuudhaaf wanna tarkaanfachaa jirruuf jecha isaanuma sanillee waa barsiifneeti lammatallee waliin hojjannaa yaada juun qaba malee ani kuni akka chaalenjiitti illee ilaalaan jiru chaalenjiileen baay'eedha. Chaalenjiileen keessaa yeroo transitionidha. Yeroo takkarraa waan haareetti achi dabartu chaalenjiin hedduutu nama mudataa jechuudha. Muuxannoo dhabarraa, wallaalarraa, fageessanii ilaaluu dhabuurraa waan dhufu waan ta'eef kana adeemsuma keessatti jijjiiraa deemna. Kaayoon keenya tokko hawaasa keenya waa barsiisuu waan ta'eef nullee wanta nurra gahee kana akka dubartiin biraa kan kana keessan dabarre chaalenjiilee kana waliin qabsaa'uu dhaan yeroo dabarsuu caalaa hojjechuu silaa danda'amee turra wayyaadha. Maaliif chaalenjiin yogguu dhufu wanta sanii waliin qabsaa'uudhaan yeroo keef fixattaa jechuudha. Wantoota maatii itti amantee akka hojiitti qabatte kana namni biraa gaafii kaasa. Maaliif abbaa waan itti ta'eef gaafii isaanii kana deebisuudhaaf karaa gartee inni silaa itti hubachuu qabu san laaluutu sirra jira jechuudha. Maaliif hubannoon ilma namaa hundi adda adda waan ta'eef jechuudha. Wantoonni akkasii ni jiranii garuu kun nu dinqa.
hojiirraa nu dhaaba duubatti nu hambisa yookiin ammoo hamilee keenya cabseeti hojiirraa ala nu godha jechuudha miti caalaatti maali akkuma mismaaraati ilmi namaa lakka dhawamuuni jabaataa deema kanaafuu ani kana akka challenge ittiin fudhadhu waan manuma haara irraa baru tokko jeetiin fudhadha galatoomi. Hayyee Afrikaan Holding Groupin keessattuu dinagdee qonnaan bulaa dinagdee hawaasa bal'aa dinagdee dargaggootaa daraan cimsuu fi keessattuu dhaadannooleewwan inni akka moototti yookiin akka dhaadannootti qabatee ka'e keessaa hoggoota 10 keessatti miseensa miiliyoona 20 ol horachuu keessatti kun kaampaanota biyya kana keessatti hundaa'an kaampaanii yaada haaraa qabatee dhufee fi kaampaanii bifa haaraadhaan hundaa fi yaadama haaraa qabudha jedheen amana. Kaampaaniin kun daraa keessattuu sabni kun kaleessa dinagdee keessatti muuxannoo akkam fudhannellee haalonni darban xiqqoo rakkisaas ta'uu danda'u malu jedheen amana. Kaampaanii kana keessatti namoonni yookiin keessattuu dargaggoonni akka of ilaalaniif akka hubannaa gaarii argataniif daraan waa'ee kaampaanii kana qofa osoo hin taane kaampaaniileewwan kana fakkaatanillee hundeessuu akka danda'aniif kaampaaniileewwan biraa jalallee hiriiruu akka danda'aniif wanti isin akka leenjititti yookiin bifoota adda addaatiin haala mijeessitanii hawaasa kana hubannaa uumuudhaaf tattaaffii gootaa jirtan maali? Wanni ati kaaste yaada bareedaadha. Wantootuma nuti yaadnu keessaa tokko hawaasni keenya dinagdeedhaaf haaraa. Walitti gurmaa'eetillee wajjin hojjechuudhaaf haaraa. Kanaafillee chaalenjiin isa mudattu baay'ee tahaa jechuudha. Chaalenjiilee kana keessa achi dabree immoo hawaasa kanaaf tahuu qaba inni jechuudha. Maaliif mul'ata inni argine kaampaaniin kun arge mul'ata nuti argine kana hawaasni keenya itti fayyadamuu qaba jennee waan amannuufi kana itti fufneeti hojjanna haala maaliin akka itti nagaafattetti haala maaliin itti fuftanii haala maaliin hawaasa kana beeksiftanii wanni jiru kuni Senterri leenjiidhaa kan asirratti qabnu kun tokkoffaadha. Kan lammaffaa godinaalee keessatti biiroolee adda addaa kuusaalee adda addaa dhaabbannee jirra jechuudha. Namoota illee irratti ramannee hawaasni keenya bakka san eeguu dhufu ibsa gaarii waa'ee Afrikaan Holdingiidhaa akka argatu namoota godhan bakka sanitti ramannee hojiileen godinaalee hundarrattuu jalqabamtee jirti jechuudha. Godinaalee baay'een amma milkaa'aa jiran. Namni dhufeeti galmaa jira. Dargaggeessi dhufee galmaa jira. Keessaa amma dargaggeeyyii teenya walitti finnee akka abbaa qabeenya kanaa tahan godhuun kaayoo teenya yookiin mul'ata keenya keessaa tokko waan ta'eef haala gaariidhaan deemna. Akkuma siin jeesanii leenjii adda addaa uumuudhaan ibsa adda addaa kennuudhaan kuni qabeenyi kuni kasaanii akka ta'e akka garaana dhufanii abbaa qabeenya kanaa tahanii itti himaa jirra jechuudha. Kunni milkaa'aa shakkii hin qabnu maaliif jennaani namni waan ofii isaatti yogguu isa yaamani hin dhufa jechuudha. Afrikaan Holdingiin kan hawaasaati. Kan genereeshinii itti aanuudhaaf dhala itti aanuudhaaf waan bu'aa qabu tokko dabarsinee nulleen akka maqaatti jechuudha. Namni jiruu fi jireenya isaa keessatti waan gaarii kaayyatee dabruutu barbaachisaadha jedhee amana maqaa gaarii. Kanaafuu akka Afrikaan Holdingiitti nuti warri arra kana lafa dhaabne kuni dhala dhufuuf wanta tokko legaasii tokko lafa keenya dabruun kaayoo keenya keessaa tokko waan ta'eef genereeshinii kanaaf waa tokko lafa keenya abbaa qabeenya isa goone dabruun nuufillee akka waan gartee kana qofa keessa otoo hin tahin dhala dhufu keessattillee akka jiraannu nu godhaa jennee waan amannuufi itti cinneeti hojjechaa jirra jechuudha maqaadha waan ta'eef. Mee kaampaaniin kun immoo tumsa kan inni barbaadu keessattuu kaampaanii tokko keessatti humni waa oomishu keessattuu humni dargaggeessaa akka murteessaadha humni hawaasaallee murteessaadha. Keessattuu hawaasni kunii fi dargaggoonni hawaasa kana bifa kamiin akka isin utubuu fi bifa kamiin akka isin bira dhaabbatu barbaadu. Nuti dargaggeeyyiin teenya qabeenya isaaniiti Afrikaan Holdingiin jenneeti amanna. Kanumaafuu ibsa adda addaa kennaa jirra. Dhufanii ammallee akkatti kaampaaniin kun ijaarame keessaa kaayoo isaa keessaa tokko dargaggeeyyii walitti qabee abbaa kaampaanii kanaa godhuudha waan ta'eef gaafa dhufan ammoo akka humna isaaniitti galmaa'anii jechuudha. Barataa fi barattuuni qarshii birrii dhibbarraa ka'aniiti galmaa'uu danda'anii jechuudha. Qarree fi qeerroodhaa fi haaluma saniini ulaagaalee kaayameetu jira akka humna isaaniitti ji'aan oggaan wantoota isaan gartee asitti dhufanii sheerii haala itti bitatanii
ni jira akkitti nuti lafa kaayyannee ibsa kannine isaanis ibsa sanitti amananii ammallee baay'inaan dhufaa jiranii jechuudha. Haaluma saniin itti fufuudhaaf yaada qabna. Mee kaampaaniin tokko gaafa hundaa'u abboota kaampaanii sana hundeessan yookiin abbootii aksiyoonaa kaampaanii sana qofa miti kan inni fayyadu yookiin gartuu saba hundeessee sana qofa miti kan inni fayyadu sablammii hedduudha kaampaanii sanarraa kan fayyadamu keessattuu gama carraa hojii uumuutiin kaampaaniin kun piroojektota hedduu karoorfate keessa piroojeektii muraasatti gara hojiitti hiikate kan inni jiru akkaataan simannaa hojjetaa keessattuu hojjettoota isin yeroo simattan bifa kamiin kan isin simachaa jirtan tarii alarraa wanti haasa'amu waan saba kaampaanii biyyaati kaampaanii akka Afrikaatti hojjetu saba tokko dhuka lafee godhee keessanaa hojjetuuf malee kaampaanii hawaasa bal'aati gaafa isin keessattuu hojjetaa abbootii aksiyoonaa simattan sablammii garaagaraa bifa kamiin kan isin simachaa jirtan waan kana keessatti. Amma gaafa kaampaaniin kun dhaabate irraa jalqabnee nuti hawaasa Oromoo walitti qabuudhaan jalqabnee jechuudha. Garuu lakka bal'achaa dhufnuuni kaampaaniin kun kan biyya hundaati kan walooti yaada ji'ullee itti daballee namoota gartee muuxannoo adda addaa qabu professionals namoota ja'aniini saba biraarraahis Oromoon hammataa waan ta'eef Oromoon namaa waliin hojjechuu namaa waliin jiraachuudhaaf tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan beekamudha. Akka hawaasa biraa laallutti nuti akka alagaatti hin laallu hawaasa biraatiis of beekna wal qabna waliin jirra nuti jechuudha akka hawaasa Oromootti garuu hawaasa biraatiif illee ulaan keenya banaadha. Akka hojiitti illee ammallee namoonni qacaramee hojjetu piroojeektii irra baay'eetu jira. Maaliif muuxannoon adda addaa garaagaraa irraa walitti dhufa waan ta'eef beekumsi adda addaa garaagaraa nullee walirraa baraa deemna waan ta'eef haaluma saniin namoota illee waliin hojjechuudhaaf kan qophaa'edha jechuudha Afrikaan Holdingiin. Afrikaan Holdingiin keessattuu godoo riil isteetii wal qabatee wantoonni yaadamoon inni qabatee dhufe waan biyya kana keessatti hin baramnee fi kanan dura biyya kana keessatti hojjetamaa hin turre yaadamoota haaraa hedduudha kan inni qabatee dhufe keessattuu meeshaaleewwan inni hojii keessatti itti fayyadamuuf karoorfatee fi itti fayyadamaa jiru wantoota biyya kana keessatti hin baratamneedha. Hawaasatti gaafa gabbu'u kun wal mormii fi keessattuu dhaabbata kana qeequu waan hin baramneef wantoonni dhaabbata kanarratti ka'an kana dura maaltu jira yoo jiraate immoo maal of qopheessaa jirtu? Oromoon bal'aadha. Yaadni isaalleen akkasumatti bal'aa ta'uu qaba jenneeti amanna. Tanumaafuu nuti yaada bal'aa yaada guddaa qabannee kaane. Hawaasa keenya bal'aa hawaasa keenya guddaa kana keessatti kun ni milkaa'uu jennee shakkiin qabu. Akka milkaa'uu beekna. Teknooloojiidhaa fi waa baruudhaa fi Oromoon dhihoodha. Maaliif biyya adda addaa dhaqee yogguu jiraatu Oromoon hammam takka namoota biraachi wajjin akka jiraatu namoonni akka kiyyaa kan biyya namaallee jiraatee dhufe hammam takka flourish akka godhan hammam takka saffisaan akka waa fudhatan waan beeknuu fi hawaasni keenya wantoota kana hin fudhatu yookiin ammoo akka wanta haaraatti burjaajaa jennee yaannu wanni xixinnoon numa jirti san silaayis yoo san hin jiraanne ni hojjetama jennee iyyuu yaannu. Maaliif irraa baratta waan ta'eef muuxannoon rakkina irraa dhufa danqa irraa dhufa namoonni yaada xixinnaa qabu waan jiraniif bal'isnee yaaduun waan hin baraniif saboota baroota dabree keessatti bal'ifnee yaaduun baramne mirgi waan tokko kalaquudha innoveeshiniin wanta hin jirre jecha amma yaada haaraa uumtee yogguu gara hawaasichaa dhuftu xinnoo warra kun numa jira taha garuu Oromoon hawaasa dafee waa baratu hawaasa dafee waa fudhatu hawaasa mul'ata dheeraa qabu waan ta'eef wanta inni keessa dabre keessa sammuunsaa waa baay'ee keessa waan dabarteef waan guddaa isaaf karoorfame kana akka waan gaarii tokkotti akka waan isa fayyadutti ilaalee hin dhufu je'ee yaadu ani maaliif Oromoon fageessee ilaala je'ee waan hin amanuuf jechuudha akka dhuunfaatti. Me dhaabbanni kun erga dhaabbatee waggaa lama walakkaadha. Yeroo baay'ee hawaasni kun waan baasetti dafee bu'aa argachuudha barbaada. Kaampaaniin tokko immoo success ta'uudhaaf yookiin milkaa'uudhaaf waggoota muraasa fudhachuu danda'a. Hawaasni kun waan experience yookiin muuxannoo dinagdee hin qabne qofaaf waan kana kaampaanota dafee dhakaatti darbata dafee qeeqa jettanii yaaddumoo
wanti biraa duuka jira jettanii yaaddu yeroo baay'ee kaampaanonni keenya dhaabbatanii hoggaa lama hoggaa sadii keessatti bu'aa maal finfinne jedhanii yeroo isaan itti qeeqan argina. Kaampaaniin sun milkaa'uu isaa osoo hin argin yeroo dhakaaleewwan adda addaatti darbatamu argina. Isin waan kana akkamitti ilaaltu? Dhugaadha. Dhakaa walitti darbachuu qofa otoo hin tahin kaampaaniileen akka sheer kaampaaniitti irraa dhaabbatan ijuma keenya duratti baay'een isaanii diigamanii jechuudha. Kan nulleen san keessaa sheerii qabaachaa turre arra bakka jiran hin beeknu. Experience hamaa qaba kanarratti. Sheer kaampaaniin nama sammuu nama hedduu keessatti muuxannoo hamaa qaba. Maaliif namoonni sheer kaampaanii amma dura dhaabanii akkana hawwiidhumaan waan tokko dafneetuma milkaa'ina yaada jiruuni jalqaban jechuudha. Nu ammoo haala gartee kaampaaniin kun itti dhaabatu akkuma reefu obbo Darajjeen isinii ibse san irratti mul'ata keenya haala ammayyaawaa ta'e irratti namoota silaa barnoota qabu waliin jennuu kaampaaniin godoon yogguu dhaabatu namoota gartee ijaarame irratti injiinaroota adda addaa warra muuxannoo qabu warra beekamtii qabu warra beekumsa qabu itti finnee akkasan hojjetan goona malee nuti professionii keenyaan alatti beekumsa keenyaan alatti ani otoo nama gartee ogummaa fayyaa yookiis dooktarummaa hin qabaanne hospitaalaan bana je'ee lafaan ka'u abbicha silaa hospitaala sanirratti nama yaaluu danda'u fideeni kuni hojii isaatii je'ee isatti kannaa jechuudha. Hoogganuu jechuun tokko kanuma haala maaliin bakka bushuu akka dandeessu beekuudha jechuudha. Wantoonni ilaa har'aa kaampaaniileen hedduu itti diigame akkuma ati reefu jette namoonni amma dafeetuma akka suuqiidhaa jechuudha. Suuqiin har'a waa alaa fidaa hin gurgurata bu'aasaa jalaa nyaata jechuudha. Korporeet kaampaaniin garuu akkasii miti. Jenereeshinii dhufuuf waan dabarsuuf yaala. Namoonni kun ammoo waan xixinnaa har'a bu'aadhuma fuudha jalaa fudhataniituma deemuu otoo hin tahin wanta guddaa isaan itti jiraatan tokko. Qabeenyatti horan tokko especially corporate company qabeenya jechuudha. Qabeenyi kun ammoo ati jalaa nyaachaadhaa jalaa diigaa yoo kan deemtu taate bakka hin gahu hin milkaa'u. Kanaafuu milkaa'ina kanaafi obsa barbaada. Muuxannoon corporate companyidha holdingiidha biyya teenya keessa waan hin jirreefi amma waan haaraa ta'a kanumaafuu qabsoon adda addaa uumamuutu mala garuu hawaasni keenya lakka hubachaa deemuun akka milkaa'ina keenya argaa deemuun akka amma jennuu gamoon jaaramuudhaaf iskaaveeshiniin jalqabamee jira bulchiinsa magaalaa Finfinneetirraa hisii namoonni ramadamanii nu waliin hojjechaa jiranii mootummaan nu faana jira nulleen namoota muuxannoo qabu namoota beekumsa qabu waliin hojjechaa jirra kanumaafuu lakka wanni kuni milkaa'aa jiraa hijee namoonni dhufeellee amma akka haaraatti gammachuu isaanii nutti ibsee jira. Nu gaafa jalqabdanii hawwiidhuma keessanii haaluma isin itti wanka nutti ibsitaniitu nu hawwisiisee dhufne malee ni milkaa'aa jennee yaanni warri nuun jee arra garuu of duuba deebi'anii dhiifama nu gaafatellee baay'eetu jira. Haaluma yeroodhaatii waliin wal qabatee yeroon yeroo misoomaati. Tanumaafuu nuti halkanii guyyaa hojjannee kana milkeessuudhaaf if qabnee waan jirruuf jecha milkaa'ina isaatillee shakkiin qabnu hawaasni keenyallee lakkuma deemuuni waa hubachaa dhufaa jeetiin amanaa galatoom. Hayyee gara dhumaatti irratti Afrikaa Holding dhaabbata guddaa yaadama bal'aa qabatee socho'aa jiruu fi hojiilee hojjechaa jirudha. Akka waliigalaatti keessattuu akkuma amma kaastan kaampaanonni biraallee akka fakkeenya godhachuu danda'aniif akka muuxannootittis waan isaan irraa barachuu qaban kaampaanii biraatiifis akka gorsaatitti waan ta'u hawaasa bal'aadhaaf illee dhimma Afrikaa Holding Groupii sheer kaampaanii kanaan wal qabatee yaada fi ergaa qabda yoo jiraatan gara dhumaatti irratti carraan isiniif laadha. Ergaan ani qabu guddoon namni tokko yoo mul'ata qabaate yoo hawaasa isaatiif if kannee kan hojjetu ta'e ni milkaa'a jeetiin amana. Kanaafuu ofittummaarraa fagaatanii hawaasa kiyya jedhanii hawaasa isaatiif namni tokko yaadee mul'ata qabaatee haala seeraa fi heera biyyattiidhaa eeggatee yoo kan hojjetu ta'e wanni milkaa'uneef hin jiru. Kanumaafuu nuti gara milkiidhaa deemna jennee waan yaadaa jirruuf yaada otoo hin tahin argaa waan jirruuf nurratti illee laallatanii namoonni baay'een ni milkaa'anii nurraa waa baratanii jeetii yaada. Hayyee Adde Saaraa yeroo keessan irraa fudhattanii waliin turtii waan gootaniif guddaa ulfaadhaa isin. Galatoomiyatillee. Hayyee
Hei kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetworkii turtii addee Saaraa pirezidaantii dhaabbata Afrikaan Holdingii Group waldaa aksiyoonaa isaa waliin turtii gochaa turre. Turtiin kunis dhimmoota dhaabbatichaan wal qabatan. Dhaabbanni kun dhaabbata diinagdeeti. Dhaabbanni diinagdee kun immoo dhaabbata guddaa hawaasa kanaaf yaadama bal'aa qabatee sochii guddaa gochaa jirudha. Yaadamni isaa saba kana qofaaf osoo hin taane sabab sablammii biyya kanaa bira darbee akka Afrikaatitti dhaabbata dorgomaa ta'ee fi akka addunyaatti dhaabbata mul'ata guddaa qabu. Mul'ata imeejii bareedaa yookiin suura bareedaa qabaatee gabba'uu fi dhaabbata oomishaaf oomishtummaa isaa bifa biraandi ta'ee fi bifa haarawaa yaadama haarawaadhaan socho'aa jiru akka ta'uuf hojjechaa jira. Yaadamni isaallee kanumaan kan wal qabatudha kan isaan kaasanii. Dhaabbanni kun dhaabbata aksiyoonati. Gammanumaan karaa dhaabbata kanaa dhufuudhaan aksiyoona bitadha. Informationii fi yaada dhimma dhaabbata kanaa informationii guutuu gara biiroo dhaabbatichaa dhufuudhaan informationii gaa akka argattanii fi wantoonni karaa miidiyaaleewwan adda addaatiin dhimma dhaabbata kanaatiin wal qabatan burjaajii hawaasa keessatti uumuudhaaf jiran akkuma ibsamaa ture karaa dhaabbataa qunnamuudhaan dhaabbanni kun dhaabbata hawaasa bal'aa ta'uu fi dhaabbata balballi isaa roga hundaan banaa ta'e kaasaniiti kan isaan jiranii. Karaa dhaabbata kanaa dhufuudhaan waan barbaadan gaafachuu fi gaafiiwwan barbaadaniifis deebii argachuu akka dandeessan gammanumaan isiniif dhaama. Addee Saaraa waliin turtiin goone asumarratti goolabamaa turtii isi waliin kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatiif teeknishaal Daawit Tashoomatii fi Boggaalaa Habtaamuun waliin turtii godhanii haga dhumaatitti waan duukaa buutaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Isinillee ulfaadhaa yeroo keessan irraa fudhattanii waan waliin turtii godhanii.